galanni waaqayyo haa ta'u. Baga waaqayyo isin gargaare. Mee waaqayyo nu gargaaree jira. Amma gara cuuphaatti deemna. Cuuphaa marsaa lammataati. Har'a bakki nu itti argamnu Gooroo jedhama mitiire. Ameen. Wangeelli mootummaa waaqayyo lallabame. Lubbuu namni kuni gara mootummaa waaqayyoo dhufaniiru. Isarraa kan hafe marsaa lammataaf cuuphaadhaaf gara haroo dandii amma yeroo deemnu ta'a. Gammachuu guddaadhaan deemna. Keessuma daawwannaafis nuu ta'a. Haroo dandii lakkoofsa meeqa? 8. Ameen. Har'a ulfinni waaqayyo isin haa argatu. Mee har'a ulfinni waaqayyo na argata jedha. Kanaaf baay'een keessan kaleessa qabaa seexanaa jala turtanii har'a garuu waaqayyo moo'ichisni laate. Ameen. Ijoollee waaqayyo taataniitu. Karaa gooftaa Yesuus Kiristoos wanti itti bade jira. Ergatti amantanii wanti bade jira. Galateeffadhaa. Amma faarfachaa deemna. Hin faarsinaa? Oya wangeela ko bonsa jireenya ko. Wangeela ko bonsa jireenya ko. Oya wangeela ko bonsa jireenya ko. Wangeela ko bonsa jireenya ko. Erga amanne qaaluu diribame. Erga amanne qaaluu diribame. Erga amanne qaaluu biyya dhabame. Erga amanne qaaluu biyya dhabame. Wangeela ko bonsa jireenya ko. 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 Erga amanne qaaluu biyya dhabame. 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 wangeela ko bonsa jireenya ko. Wangeela ko bonsa jireenya ko. Yesus atimoye. Atimoya Yesus atimoye. Yesus atimoye. Atimoya Yesus atimoye. Atidoi azetana atidoi. Atidoi asetana atidoi. Adina. Atidoi. Azetana. Atidoi. Abangenu. Atidoi. Adamfa. Atidoi. Atimoye Yesus atimoye. Atimoya Yesus atimoye. 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 Isimatilna. Atimoye. Nirratti. Atimoye. Isimatilna. Atimoye. Yakanat. Atimoye. Ya Yesus atimoye. Atimoya Yesus atimoye. Galato. Galatao galatao. Kaduga galato. Galatao galatao. Kasirif galato. Galatao galatao. Kakalef galato. Galatao galatao. Yesus. Yesus Gofta. Gofta. Amanama firanama. Amanama firanama. Kaduga firanama. Amanama firanama. Kasirif firanama. Amanama firanama. Wangeela ko aresa sena. Wangeela ko. Aresa sena. Wangeela ko. Aresa sena. Wangeela ko. Aresa sena. Ekanamane kalijiri yaadamame. Ekanamane kalu biyadabame. Ekanamane. Kalu biyadabame. Ekanamane. Kalu biyadabame. Wangeela ko aresa sena ko. Wangeela ko aresa sena ko. Ajijibu adika lurura kenya. Mename masodana. Yesus gachana kenya. Ajijibu adi murarura kenya. Mename masodana. Yesus gachana kenya. Ajijibu kalijurura kenya. Mename Masodana. Yesus gachana kenya. Yesus Gachana kenya. Yesus Gachana kenya. Galanni waaqayyo haa ta'u. Ameen. Baga gammaddan. Ameen. Mee du'a keessaa gara jireenyaatti dabarreera jedha. Du'a keessaa gara jireenyaatti dabarreera. Eenyuun argattanii? Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Inni isin amanattan kun du'a gara sitti jireenya. Ameen. Maal gara sittisi? Maal gara sittisi? Har'a bakka deemaa jirru kana maaliin cuubamtu? Bishaanii. Ameen. Kana booddee garuu ibiddaaf hafuura qulqulluudhaan cuubamtu. Ibiddi hafuura qulqulluu isin irraa bu'u. Mee Iyesuus moo'eera jedha. Yesus moo'eera. Haleluuyaa. Wangeelli mootummaa waaqayyo darbee lallabama. Waaqayyo karaa keessan hojii gurguddaan hojjeta. Bakka wangeelli keenya hin ga'ama. Haleluuyaa jedha. Aadaa deemna jedha. Galateeffadhaa.
baga guyyaa har'aa geessan. Baga gammaddan. Sagalee guddaadhaan Iyesuus gooftaadha jedhaa. Akkuma beekamu guyyaa har'aa marsaa lammaffaadhaan yeroo cuuphaati. Waaqayyo nu gargaaree nu bal'iseera. Baga bal'attan. Mee Waaqayyo nu bal'iseera jedhaa. Amalli wangeelaa bal'achaa deema. Maalan jedhe? Bal'achaa deema. Ameen. Ammayyuu dhaloota baay'eedhaaf Waaqayyo ifa godhu. Akkuma beekamu amma haroo dandiitti argamna. Haroon dandii baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Haroo dandii lakkoofsa naannaa lakkoofsa 8tti argamna. Baay'ee uumaan Waaqayyoo kan nama ajaa'ibsiisudha. Meesa kanaaf Waaqayyoon galateeffadhaa. Haroo dandiif wanciingaa walitti dhiyoodha. Ameen. Ameen. Asitti argamuu kootiif baay'ee Waaqayyotti gammadeera. Warri har'aa cuuphaadhaaf gara lafa kanaa dhuftanii barumsa yeroo dheeraa fudhattanii barumsa barachuu keessan irraa kan ka'e amma immoo erga cuuphaa kana cuuphamtanii booddee isinis akka warra waggaa darbee mootummaa Waaqayyoo babal'isaa deemtu. Baga carraan kun isin argate. Mee harka keessa walitti deemaa galateeffadhaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasee isiniif dubbiseen isinii kadhadhaa. Cuuphaa har'a cuuphamtan kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis cuuphameera. Ameen. Mee sagalee guddaadhaan Iyesuus gooftaadha jedhaa. Kaleessa hidhaa hafuura abbaa hormaa keessa turtanii har'a garuu waanjoon isinirraa caccabe akkasitti babbareeddanii mootummaa Waaqayyootti dabalamtaniitu. Inni kun nama galateeffachiisa. Galateeffadhaa gooftaa. Bara sanatti Yohaannis cuuphaan sabatti mul'ate lafa onaa biyya Yihuudaatti labsee mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhe. Isaayyaas raajichi sagalee lafa onaa iniyya. Lafa onaa keessaan iyya. Dhagaa dhaggeeffadhaa. Goofticha karaa tooressochaa haaraa daandii irra deemu qajeelchaa yommuu jedhee waa'ee namicha kanaaf dubbate. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma beekamu afaan Isaayyaas raajichaatiin kakuu moofaa keessatti utuu gooftaan Yesuus Kiristoos hin dhalatin waa'een gooftaa Yesuusii raajonni baay'een dubbataniiru. Isa kakuu moofaa keessatti dhageenye immoo kakuu haaraa keessatti dhufnee ijaan argineerra. Karaa daandii jechuun laphee keessanii namni Kiristoosiin hin qabne jireenyi isaa onaadha. Maaloo jedhe? Maalan jedhe? Maalan jedhe? Maaloo jedhe wangeelaawi? Namni Kiristoosiin hin qabne jireenyi isaa maaloodha? Onaadha. Onaa jechuun maaloodha? Duwwaa. Fakkeenyaaf namni gaafa gaagura hidhu maal keessaa argachuudhaaf? Yoo dhattee kanniis ittiin galle ta'ee maal godha namni? Onaadha gaa. Maal jedhani deema? Gaagurri koo onaadha jedha. Garuu keessa isaa qulqulleessee urgaa garaagaraa tolee gaafa dhaqee gaagura kaa'u isa urgaa qabutti maaltu gala? Isa booddee maal keessaa nyaata? Ameen. Ameen. Kaleessa haasaan keenya jireenyi keenya ollaatti hin mi'aawu biyyatti hin mi'aawu. Har'a garuu jireenya onaa kanatti yeroo Yesuus itti ol seenu eebbaaf taataniitu. Haleluuyaa. Mee jireenyi koo onaa miti jedhaa. Eenyuun qabdu? Kiristoosiin qabdu. Ameen. Erga sargattan isinitti badeera. Isinitti dukkanaa'eera. Isa kanaaf galateeffadhaa. Kanaaf baga Kiristoos laphee keessan argate. Baga gooftaan Yesuus laphee keessan argate. Baga dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo taatani. Baga gammaddani.
kaleessa waggaa 3-4 dura jireenya akkamii keessa akka turtan baay'een keessan waaqa ormaatiif buna danfisaa gaara keessatti soora dhiyeessaa horii keessan aarsaa dhiyeessaa waaqa abbaa ormaaf hojjechaa turtaniittu. Inni garuu du'a isin oolcheera ofii ooleera. Haleluuyaa. Aniif isin garuu isa du'ee du'a mo'ee ka'e Iyyesuusin waaqeffanna. Galateeffanna. Cabcab. Mee Iyyesuus du'a mo'ee ka'eera jedhaa. Maal jettan? Jedhaa. Ammasin waggaa meeqa daladdan gaashi? Waggaa meeqa? Waggaa 32. Waggaa 32. Waaqa abbaa ormaa kanaaf gaafa hojjettanii maal fa'aa nyaata akkamii laattuuf? Sangaa reenfana sa'a hoolaa uffata wanti nan hin hojjenneef hin jiru. Eessatti uffata? Maal egaa naa fidaa jedhama kan uffatu immoo anuma. Naa fidaa jedha bitaa jedha adii bitaa jedha gurraacha bitaa jedha diimaa bitaa jedha qaxxaamuraa fidaa jedha. Tokko nyaatee isin innisu. Innisu gaa'eetodha kan nyaadheen maafan hafaa jedha. Maafan hafaa jedha. Yeroo sana nagaa qabdan. Nagaa maalan qaba lafaan na reeba'u. Nyaata jedheen na dhiisaa. Nyaata jedha isin innisu. Nan dhiisu. Horii na jalaa miidha. Nama hin miidha. Wantumti inni nan hojjenne hin jiru sammuu na dabarsa. Tammu sijaaratti na erga arageetti na erga. Sijaaraa waggaa meeqa tuuta namasi? Waggaa 43. Waggaa 40 meeqa? 3. Kan biraao? Kan biraamoo maale waggaa 32 nan dalage. Akkana. Har'a garuu erga gooftaa argattanii hoo? Eddasii moo rafeen bulee nyaadde mule kana nyaadde natti goree tamboo nan dhiisee dalaga nan dhiisee sijaaraa nan dhiisee araqee nan dhiisee korma qaluu nan dhiisee naan qalfumaafan nyaaddaa dhiiga gannaquun hin jiru maatii kootiin simimmiin qaba maatii koo hundumtuu amanamanii jiru. Hundi isaa amanan? Hundi isaaniitu amanamanii waaqni natti dhiyoo jira. Har'a kunoo baay'ee bareedanii? Kanaafuu bareedaniin waaqa naa galateeffadha. Galateeffadhaa waaqayyoodhaan. Mee waaqa abbaa ormaa harkaa baheera jedhaa. Ameen. Merkaa baheera jedhaa. Harkaa baheera jedhaa. Iyyesuus hirkaana baaseera jedhaa. Bagarkaa baatanii. Bagarkaa sin baase waaqayyo. Galateeffadhaa waaqayyoodhaan. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Asumaanin bakkutaa mammaa wangeela Yohaannis Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 nan dubbisa. Yesuus yemmus Yohaannis cuuphaan akka isaa cuuphuuf Galiilaadhaa Yordaanositti bira dhufe Yohaannis garuu siin cuuphamuu manaa hin barbaachisu. Siin cuuphamuu manaa hin barbaachisu. Siin cuuphuun anaa hin barbaachisa. Yohaannis garuu siin cuuphamuun anaaf hin barbaachisa. Ati immoo cuuphamuuf gara koo dhuftaa jedhee jabeessee sattise. Yesuus garuu deebisee Waaqayyoon duratti wanta qajeelaa ta'e hundumaa akkasitti raawwachuu waan ta'uuf amma natti dhiisi jedheen. Kana irratti Yohaannis isatti dhiise. Yesuus cuuphamee bishaan keessaa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan waaqaa hundinuu isaaf hin banaman. Sagalee guddaadhaan. Ameen. Achumaanis hafuurri Waaqayyoo akka gugeetti gadi dhufee isarra bu'u arge. Kunoo sagaleen immoo inni kun ilma koo jaallatamaadha. Gammachuun koos isatti in raawwatama jedhee Waaqarraa in dubbate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yohaannis akkana jedhe. Ani jedhe bishaaniin ani isin cuupha. Inni ana booddee dhufu garuu ibiddaaf hafuura qulqulluudhaan. Amma isin bishaanii cuuphamtanii baatu. Kana booddee hafuura qulqulluudhaan guutamtu. Namni hafuura qulqulluudhaan guutame immoo karaan taa'u. Daandii qaxxaamuree deema. Guyyaa irraa hafuurri qulqulluu isin argatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yohaannis gooftaan Iyyesuus gaafa gara Yohaannis deemee ani sin cuuphu jedheen Yohaannis. Sin cuuphamuun naaf taa'ennaan hiyyoo waan qajeelaa godhe. Kan nama ajaa'ibu keessaa
gooftaan Yesus Kiristoos erga dhagee cuubamee booddee samii banamaa arge. Sagalee Waaqarraa dhaga'e. Har'a booddee sagalee Waaqarraa dhaga'a. Isa booddee guyyaa 40 halkan 40 erga Hafuura Qulqulluudhaan guutame booddee qoramuudhaaf gara lafa onaatti deeme. Guyyaa 40 halkan 40 hamma inni soomu kana dhumarratti seetan isa qoruu dhaqe. Garuu san dandeenye. Maaliif beektu? Inni gubbaa dhufeera. Biyya lafaa keessaa kan ba'uu dandeessan Hafuura Qulqulluu isin barbaachisa. Hafuura Qulqulluu argaddaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Laphee keessa qabaddaa. Hafuurri Qulqulluu isin haa argatu. Ergamaan dukkana isin hin danda'in. Waaqayyo si haa galatu. Maqaa isin ameen. Gara cuuphaatti dabarra. Anfayyera karakee bilisa bayyera. Anfayyera karakee ararar gedera. Anfayyera